fayyadama miidiyaa hawaasaa. Yaanni waa maradha kan har'a biyya lafaarratti arginu uumamnii fi teknooloojiin hundumtuu duraan yaada turani. Kaan yaada waaqayyoo ture, kaan ammoo yaada namaati. Garuu waan biyya lafaatti uumamee fi hojjetame argaa jirru kana dura yaadatu ture. Yaadatu hojiin waan qabatamaatti jijjiirama. Yaada keessa humnatu jira. Kanaafi waaqayyo uumamaan hundumaa ta'e jedhee taasise. Wantoonni gaggaariinis hamoonis hundumtuu duraan yaada turan. Kanaaf yaanni ka'umsa waa maraati. Daandii ittiin yaanni walitti daddarbu keessaa immoo bakka olaanaa qabatee kan argamu miidiyaa hawaasaati. Namni tokko ka'ee waan gaariis ta'e badaa hojjechuusaa dura yookaan waa gochuusaa dura yaadaan bakka sana dhaqa. Miidiyaaleen yaada hamaas ta'e gaarii nama hidhachiisu. Kanaaf miidiyaaleen idilee hojiisaa gaafatamummaa olaanaatiin hojjechuuf ogeessa leenjisee, seera tumee, tarsiimoo baasee, tiraafika qilleensaa qacaree, editiriyaal poolisii miidiyaa qopheechee hojiisaa ogummaan hojjechaa as gaheera. Miidiyaan yoo sirnaan qabamee to'annoon yookaan luugamni itti tolfamuu baate akka uummata wal nyaachisee saba daandii irraa kaachisee hallayyaatti naqu waan beekamuufidha. Har'as biyya keenya irratti balaa gurguddaa fidaa kan jiru hunda caalaa rakkoo fayyadama miidiyaati. Miidiyaan yoo sirnaan itti fayyadaman akkuma guddina saffisiisuu danda'utti balaa miidiyaan dhaqqabsiisu hubachuu dhabuun ammoo biyya tokkoof madda jeequmsaa, farra nageenyaa fi dhumarrattis kufaatii biyyaa ta'a. Farreen nageenyaa baandummaan ergamanii faayidaa yeroof diinarraa argatan ilaalanii wallaalummaan yoo maraatan illee biyyi yoo badde isaanis iddee jiraatan hin qaban. Diinni kaayyoon isaa biyya diiguudha malee isaaniin balaarraa ittisuu miti. Erga biyyi diigamtee isaan ergama isaanii fixataniiru. Akka dhagaa baatirii humna isaa fixateetti ni gatamu. Kanaafuu hundumtuu nageenya biyyaarraa malee jeequmsarraa kan fayyadamu hin jiru. Har'a qaroominni zamanaa fidee meeshaa to'annoo olaanaa gaafatuu fi beekumsa olaanaan hoogganamuu qabu. Miidiyaa kan jedhamu namoota itti gaafatamummaan fayyadamuu hin dandeenye harka buusee jira. Namootni hoogganaa tokko malee ajaja mataa isaaniitiin waan barbaadan waraabanii yaada tolaas ta'e badaa bilbila harkaa qabaniin dabarfachuu danda'u. Yaanni kun ardii hunda maayikiroo sekondii keessatti waliin gaha. Yoo gaariis ta'e akkuma bu'aa qabeessa ta'utti, yoo hamaa ta'es akkasumatti ardii waliin gaha. Kanaafuu wantoota miidiyaatiin dabarsinu kana kan dhaloota qaru malee kan dhaloota balleessu ta'uu hin qaban. Kan nageenyaaf gumaachuu malee kan nagaa biyyaa jeequ ta'uu hin qabaatu. Kutaa bulchiinsa malkaa naannoo fayyadama miidiyaa ilaalchisee dargaggoota kutaa magaalichaaf leenjii hubannoo uumuu kennaniiru. Miidiyaaleen hawaasaa abbaa beekuuf yuunivarsiitii kamiyyuu caalaa madda beekumsaati. Madda odeeffannoo fi yaada wal jijjiiruu, daandii biizinasii guddaa, daandii ittiin namootni tokkummaa ittiin uummatan, biyya isaanii karaa qajeeltoon beeksisanii yaada isaanii ittiin gurguratan ta'uu malee gama kaaniin ammoo kan ittiin namoota burjaajessan, kan ittiin biyya jeeqan, karaa ittiin dhiiga wal dhangalaasuu seera qabeessa taasisan, kan ittiin daa'imman hammeenya ittiin barsiisanii, yaaddoo guddaa biyya irratti dagaagsan, kan ittiin hanni babal'atu ta'ee jira. Haqa dabsanii dhugaa ittiin awwaalan, haqa qocarsanii dhara goobsan. Har'a fayyadamni miidiyaalee hawaasaa dargaggeessa keenyaa maal fakkaata? Miidiyaa hawaasaa karaa qajeeltoo irratti moo karaa mataa keenyaa fi biyya keenya balaaf saaxiluun fayyadamaa jirra? Fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti warri hammeenyaan hojjetan duula guddaa bananii sobaan nu caalanii jiru. Nuti immoo otoo dhugaan caalluu lafarratti hojii mul'atuun caalluu dubbatachuu irratti hanqina qabna waan ta'eef dammaquu nu barbaachisa. Hawaasni keenyas dhara addaan baafachuu dadhabnaan rakkoorra bu'a. Jaarraan keessa jirru kun jaarraa tarsiimoo fi karooraan jiraatanidha. Araada miidiyaa hawaasaatiin qabamanii yeroo ofii achirratti qisaasuun fayyaa namaarratti miidhaa hedduu qaba.